Ashamaa akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa viidiyoo kan biraan isinii deebi'een jira. Viidiyoon koo irraa turtii obbo Lammaanii OMN irratti Dajanee Guutamaa wajjin taasisanidha jechuudha. Turtii isaanii amma xumuraatti viidiyoo kana keessatti waan argatanii fi amma xumura qophii kootiitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Chaanaalii keenya warroonni haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Akkuma kanas viidiyoo kana immoo like gochuun yookaan social media qabdan irratti immoo share gochuun cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaa gara viidiyoo keenyaatti osoo hin darbiin dura obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa yeroo turanitti waan hedduu uummata Oromoodhaa hojjetaniiru jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo hoggana isaaniirraa buufamanii yeroo ammaa kana biyyaa baafamaniiru jechuudha. Waa'ee kana hundumaa viidiyicha keessatti waan argatanii fi turtiin keessan amma dhumaatti nu wajjin haa ta'u jechaa. Viidiyoon keenya irraa qabannee dhufne kun obbo Lammaa Magarsaa kanaan dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yommuu turanitti waan hedduu uummata Oromoodhaa hojjetaniiru jechuudha. Akkuma kana immoo hooggansa isaaniirra yeroo dheeraa osoo hin turin irraa kaafamanii jiru jechuudha. Egaa turtii isaan waliin taasisan irratti sin dabarsa. Egaa gara viidiyootti sin dabarsu. Egaa hordoftoota keenya obbo Lammaa Magarsaa haasaa isaanii irratti haasaa isaan keessa dubbatan tokko waliin dubbanne jechuudha. Hordoftoota koo obbo Lammaa Magarsaa egaa dhiyeenya kana akka OMN irratti dhufu waan dubbachaa jiruu fi dhiyeenya kana yookaan dafnoo yookaan wiixata dhufaartu kana OMN irratti interview Dajanee Guutamaa wajjin taasisuuf jedhu waan ta'eef akkuma kanas OMN jalattis dhaxxanii argachuu dandeessu. Dhiyeenya kanatti haasaa isaanii qabatanii waan dhufaniif OMN irratti eeggadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa immoo asirratti waan goolabamuu fi amma xumura qophii kootiitti waan na hordoftaniif galata isa guddaan isiniin qaba. Viidiyoo kana immoo social media qabdan hunda isaanii irratti share nuuf godhaa isiniin jenna. Gama kiyyaan amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gama kiyyaan asuma irratti nagaatti isiniin jedha. Nagaatti. Oh